sagalee waaqayyootiif kadhannaa godhannee gara sagalee waaqayyootti gara kadhannaatti darbina. Hundumti keessan baga nagaan dhuftan. Dhaamsaan isinii qabu namoonni tokko tokko komii kaasu. Komii isaan kaasanis sagantaan maaliif nu jala darba wanta jedhamudha. Adaraa keessan sheer godhaa fi irra deebi'ee isinitti dubbachuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf waaqayyoon waliin kadhannee gara dubbii sagalee waaqayyoo isa hangafaatti darbina. Isaan booddee garuu dhuunfaadhaaf yeroo itti wanta qabnu irratti waaqayyoon kadhannu waan ta'eedhaaf isin waliif qooduu hin dagatiina. Kallattii danda'ame nuroota keessan biraan ga'a akka isin hin kobanneef. Maaliif waaqayyo asiin toora kanarraan karaa nama baay'ee gargaaraa jira. Nama baay'ee jajjabeessaa jira. Nama baay'ee lafaa kaasaa jira. Nama baay'ee fayyifataa jira. Dubbii isaatiin sagalee isaatiin waan ta'eedhaaf isa kana waliif qooduu hin dagatiina isiniin jedha. Ulfaadhaa amma gara sagalee waaqayyotti darbuuf waaqayyoodhaan kadhanna dubbii isaa akka waaqayyo nuuf erguuf. Garuu isa dursa waan tokko goona. Nagaa ta'uu keetiif galateeffattee beektaala. Iji kee nagaa ta'uu, sammuun kee nagaa ta'uu, miilli kee nagaa ta'uu isaati. Mimmii warri nagaan qaba jettan duwwan tokkicha waaqayyoodhaan galateeffadha. Aleeloohiyaa. Maaliif waaqayyo kan inni tokkoof tokko fudhatu dhala namarraa galata. Galataan immoo mo'ichatu argama jedha. Namni itti nagaa duwwan qaba jedhu haa galateeffatu. Waan biraa miti nagaan qaba nama jedhu qofta jechuudha. Dhiyoo kana waan tokkoon arge yeroo baay'ee natti dhufa wanti kun. Dhiyoo kana mana namaatti waan tokko arge. Maal argite hoo jettan? Dhugaan siniin jedha. Wanta ani mana nama sanatti arge takka hin yaadne. Namni sun nama guddaadha. Nama baay'ee beekaadha. Nama baay'ee cimaadha. Garuu akkan kadhadhuuf gaafaan affeeramu. Otoo isaan mana dhossanii mana namaa keessaa kan ba'e nama miilla hin qabne, nama ija hin qabne, nama mataan irra hin jirre, nama harki irra hin jirre tokkon arge, nama gurra hin qabne. Nanne uumaa keetiif safuu yaa Waaqayyoon jedhe. Lubbuu duwwaatu keessa jiraachuu isaan beeka. Erga gaabsanaati ani hir'uu kootiif wantan irra jiruufiti dhugaan siniin jedha komiin dhiise. Nagaa gochuu Waaqayyo gahaadhaan jedhee maaliif nagaa yoo taatan hojjettanii argachuu dandeessu waan tokko tokkorra ga'aniiru. Inni hangafni garuu nagaa ta'uu harki kee nagaa ta'uudha. Jireenya ija qabaachuu keetii deemuu danda'uu keeti inni hangafni. Kallatu na galateeffachiisa. Mimmii isa kanaaf namni galateeffachuu hin qaba. Waaqayyo galata narraa qaba namni jedhu haa galateeffatu. Galateeffamuun ulfinni siif ta'a. Yaa Waaqayyo ati aangoo qabeessa. Otoo nuyi si galateeffachuu dhiifne iyyuu wantoota ati uumte kun si galateeffata. Lafti lagdi hundumtuyyuu si galateeffata. Ati uumamaati. Haleluuyaa. Dhagoonni walitti bu'anii si galateeffatu. Qilleensonni si galateeffatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Eegdee maatii kana kallattii garaagara lola baay'ee keessatti jabeessitee isaan dhaabdee nama har'aa isaan gooteetta si haa galatu. Amma immoo dubbii kee dhaga'uudhaaf gara fuulduraatti itti fufanii jiraachuuf dubbii keetu isaan barbaachisa. Sagalee keetu isaan barbaachisa. Humna keetu isaan barbaachisa. Aangoo isa kan keetu isaan barbaachisa. Ati dubbannaan garuu wanti si didu tokkoyyuu hin jiru. Dubbattee dhageessifatta. Dubbattee warra du'an kaafta. Dubbattee hiikta. Dubbattee al takkaatti nama geeddaruu hin dandeessa. Dubbattee ajjeesuu hin dandeessa. Aangoo kan qabu si. Waan hundumaa irratti jireenya keenya irratti aangoo kan qabu kan obbolu tokko irratti si. Malee seexana miti biyya lafaa miti aangoo kan nurratti qabu si. Si gooftaan gooftotaa kan nurratti mootii moototaa si. Haleluuya. Mee Waaqayyo warri wanti biraan qabeenyaan irratti moo'e warra baajeen irratti moo'e warra qarshiin irratti moo'e isaan jala baasiiti ati irratti moo'e Waaqayyo nama ati irratti mootutu bara moo'a nama ati irratti mootutu darbee jiraata jireenyicha argachuu danda'a. Waaqayyo sammuu hawwataniif sammuun isaanii hin baname jedhamee barreeffamee jira. Sammuun isaanii haa banamu, lapheen isaanii haa banamu. Dubbii kee kanaan haa jijjiiramani. Dubbii kee kanaan garuu haa fayyan. Dubbii kee kanaan lafa haa ka'an. Dubbii kee kanaan iji isaanii haa banamu. Dubbii kee kanaan gurri isaanii haa banamu. Dubbii kee kanaan gurri isaanii haa banamu. Dubbii kee kanaan nama haaraa akka nama biraa haa ta'ani. Dubbii kee kanaan jijjiirama guddaa ofirratti haa argani. Waan kana goote ulfaadhu. Dubbii kee ergitee gidiraa isaan oolchite. Dubbii kee ergitee isaan fayyifte. Dubbii kee ergitee salphina isaan oolchite jedhamee barreeffamee akka jiru. Dubbii kee ergitee galaana hin caamne isaan ceesifte. Amman kan si dhaga'u yoo jiraate
isa afuurri qulqulluun jechaa jiru yoo si dhagee akka itti fayyadamu akka fayyu kan dubbatu dubbii keeti. Sagalee kee isa hangafa kanaan nuti dubbatu nu gargaari maqaa Yesuusiin. Amen. Yeroo baay'ee wanti ani dubbachuu natti tolu waa'ee humna Waaqayyooti. Waa'ee aangoo Waaqayyooti. Waa'ee irree Waaqayyooti. Waa'ee fayyisuu Waaqayyooti. Waa'ee jijjiiruu Waaqayyootu natti tola. Maaliif yoo jettan macaafni qulqulluun wanti hundumtuu hin darba. Humni abbaa irree siin darba. Wanti hundumtuu hin darba. Mootummaan isaa kan irraa hin darbine, aangoo isaa kan irraa hin darbine, Waaqayyo isa kan keenya duwwaadha. Haleluuya. Kanaaf isa du'ee irraa geeddaramu miti. Du'amee irraan fudhatamu, du'amee irraan morgamu. Yoo faarsines, yoo geerarres, yoo iyyines, yoo lallabnes nurraan fokkisu. Haleluuya. Maal jedha Phaawulos gaafa dubbatu? Ani wangeelatti hin leeyya'u jedha. Wangeelli humna Waaqayyooti. Wangeelli hidhaa hiika. Wangeelli karaa namatti agarsiisa. Wangeelli nama seenaa hin qabnetti seenaa godhuu danda'a. Nama maqaa hin qabnetti maqaa gochuu danda'a. Malee wangeela irra darbamu yookiin immoo wangeela geeddaramu otoo hin taane wangeela aangoo guutuu qabu waan ta'eedhaaf ani wangeela lallabuutti hin leeyya'u jedha. Haleluuyaa. Kan nama hin yellaasifne dubbatee dubbiinsaa kan sin hin yellaasifne. Amma mee namatti amanuun baay'ee rakkisaadha. Akka isin gaafa isin argitanii sana ta'uu dhiisuu danda'a namni. Inni kun garuu akka isin gaafa argitanii caalatti cimaadha, humna qaba, aangoo qaba. Haleluuyaa. Kanaaf wangeelli kun wangeela hidhaa hiiku, wangeela seenaa geeddaru. Wangeelli kun wangeela hidhaa seexanaa jala nama baasu. Wangeelli kun wangeela dubbatee nama fayyisu ture. Haleluuyaa. Amma yeroo ammaa kan nutti lallabamee wadaanuun galu miti. Dur garuu yeroo ani ijoollee ta'e nama dhukkubsataarra wangeela kana gaafa banan yeroo sana dhukkuba isaatti hin fayyadaa isaatti ni kama ture. Har'ayyuu nutu dadhabina qaba malee nutu wangeela kana ammayyummaatti yookiin immoo gara faashiniitti harkisuu barbaanne malee wangeelli isuma sana isa jijjiiramu miti isuma fayyisu isuma bara dur namarra kaa'anii nama fayyisu isuma bananii seexanni nama keessaa ba'u ture. Wangeelli kun haleluuyaa. Kanaaf isatti amana abboloo tokko. Baratu geeddarama, namatu geeddarama, biyyatu geeddarama malee wangeelli hin geeddaramu. Haleluuyaa. Yeroo baay'ee isaa wanta magaalatti nuyi galleef jireenya gaggaarii tokko yookiin immoo akka ofii beennutti waan jiraanneefiti wangeelli kuni waanumatti nutti galu wayiitu fakkaata dhufe kan keenyatti simatee nu dhufe toora keenyatti galu. Nuti wangeelatti gala malee ciccinne maal taane wangeelli nutti hin galu. Egaa salphaamatti gara dubbii kootti hin darba. Humni kan Waaqayyooti, aangoonis kan isaati wanta jiru. Maaliif gochuu kan danda'u amma yoo barbaade si jiruu kan danda'u amma yoo barbaade si ifachuu kan danda'u wangeela. Haleluuyaa. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 9:8 yoo dubbistan gaaf tokko Saa'ol jedha macaafni qulqulluun harroonni bannaan harroota barbaacha dhaqe. Manuma maatii isaaniitii bahe yeroo sana mootii akka ta'e hin dubbatu macaafni qulqulluuni. Nama barbaadamaa akka inni ta'e wanti dubbatu hin jiru. Nama normaalii tokko ture. Saa'oliin harree barbaada ture jedha macaafni malee amma yeroo tokko gaafa waaqeffannaa maal barbaacha dhanna laatanu. Namichi kun tokkoof tokko harree barbaada ture. Utoo harree barbaadee mandara barbaadamu keessaati baay'ee dhabe waliin ga'eetu maal jedha. Namni iddoo kana waa ilaalu hin jiru ilaaltu jedhu yookiin immoo raajii isa nu jennu kana ilaaltuun hin jiru jedhanii walitti haasa'an ture. Jira Saamu'eel namni jedhamu tokko jira mandara kana keessa jira jedhan walii gaafa jedhanii akkas jedhe. Inni suni maal jedhe isinitti fakkaata? Waan akkamitti dhannee jara sana ilaalchifachuu dandeenya jedhe. Saa'ol itti deebisee Saamu'eel bira akkamitti dhaquu dandeenya jedheeti sana gaafan. Akkatti hin dhaqanii akka aadaatti akka yeroo sanaatti gara nama Waaqayyoo gaafa dhaqan harka duwwaan dhaqan. Seeruma macaafata jaja harka duwwaan dhaqan turan. Maal fuunee dhannaan warqeen saantimni akkas akkasii na bira jirtee inni wajjin deeman sun. Kana beekuunis baay'ee gaariidha. Gaafa isa geessanii aarsaa sana dhiyeessanii jedhanii booddee Waaqayyo immoo dursi eenyutti hime beektaati? Saamu'eelitti hime jedha macaafni qulqulluun. Saamu'eelitti dursee hime waa'ee eenyu waa'ee Saa'oliin. Haleluuyaa. Mee akka jedhime Waaqayyo dursee na beeka jedhe. Waaqayyo
dursee na beeka jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo rakkina keessa dursee beeka. Waaqayyo keenya kuni waaqa ammuma kee waa godhu waa osoo hin taane waaqa dursee beekudha. Isuma har'a dhufte kanayyuu waaqayyo maal siif akka godhu siin beeku yoo ta'e sagantaan kun akka jiru isin beektu ta'a malee waaqayyo dursee waa'ee kee beeka waan dubbatu waan siin jedhu qaba waaqayyo sagalee sii qaba sagalee sii jijjiiru qaba waaqayyo. Haleluuyaa. Please message tokko naa barreeffamaa jira karaa biraa share godhaa fi dhufanii hirmaatanii linkii kana share godhaa fi dhufanii hirmaatanii maaliif itti sagantaa eessaan lallabamaa jira wanti jedhamu beeku keessaa walii argaa jirtu ta'e hin beeku alaan share waliif godhaa daraa keessan maaliif ani wangeela lallabaan jira malee nama baay'eedhaaf asirra galee share gochuu hin danda'u maaliif live irra jira waan ta'eef isa kana naa beekaati. Waliif intanaadha warri keessaa walii argitan anumaan walii qoodaa hiriyaa keessa yoo ta'e argachuu danda'a waan ta'eef karaa wangeelli kun lallabamaa qaxxitaadha zuumiirra miti zuumiirra moo maalirra jechaa jiru waan ta'eedhaafti laayiviidha kuni peejii korraaniti kan lallabamaa jiru fuula ani fayyadamurra waan ta'eef isa kana walii qoodaa akka nuun komanne akka nutti hin gaddine waan ta'eef walumaa naa hirmaannu sagalee waaqayyo. Waaqayyotu dursee beeka gaafa achi dhaqu hin bulchan mana isaanii bulchan. Jarri harree barbaadu harreen waatu bineensatu nyaachuu danda'a waan kana jedhanii waan yaadaniif achuma dhaqan hunda'uun harree dhiisanii mana isaanii akka bultanidha Saamu'eel maachi bulanii gaafa jedhanii waaqayyo dursee waan itti himuuf akka Saa'ol dibamuti waaqayyo Saamu'eelitti dubbateera ilaa akka eenyu dibamu haleluuyaa haleluuyaa akkati waa gargaaramtu waaqayyo dursee sagalee ergeera akkati har'a waa gargaaramtu manni kee akka gargaaramu jireenya kee yookiin nagaa ta'uu danda'a yookiin dhibatu dursee beeka waaqayyooti inni waaqayyo siif dursee sii kaa'e kun immoo akka inni sii argatu ibsiin hawwii kooti kadhannaa kooti haleluuyaa ilaame abboototu fageenyi yookiin qilleensi hojii waaqayyo hin dhawu aangoo harka waaqayyo hin dhawu waaqayyo isinis karaa qaba qilleensarraan karaa qaba jedha macaafni qulqulluun sagalee isinii ergeera. Hirkixanyaan nama baay'ee waaqayyo galgala kan akka jijjiiru nama baay'ee akka fayyisu nama baay'eetti akka karaa agarsiisu hafuurri waaqayyo natti dubbataa jira obbolo tokko baay'ee dhuguma isin hin jira baay'ee natti dubbataa jira still ammammaatti namuma otoo sagantaa kan dhumiin otoo sagantaan kun hin dhumiin nama dhukkubsata jirutu dhukkuba isaa ofirraa dhaba dhuguma isin hin jira eenyutu fayyisaa hojjettan waaqayyotu haleluuyaa nama rakkina hamaa keessa jirutu rakkina isaa ofirraa dhaba otoo sagantaa kanarraa ilaalu nama cannaqamaa jiru tokkotu fuulli isaa ibaataa waaqayyotu fuula ibsa waan ta'eedha natti dubbataa jira waan ta'eedha ammatuma ilaaltu nama jijjiiramu nama waan haaraa keessa galu nama mul'ata tokko argu nama iji isaa banamu nama gurra isaa banamu tokkotu nu gidduu jiraan siin jedheen haleluuyaa itti manaa jirta taanaan dhaggeeffadhu haleluuyaa macaafni qulqulluun gaafa dubbatu waan hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa jedhu jechuun waan laphee keetiin hafuurri qulqulluun jedhu yoo dhageesse yoo ajajamte isatu sirriitti tahaa jedha dhuguma si jedha amma galgaluma kanatti waan haaraa tokko abjuu haaraa mul'ata haaraa tokkoti nama ofirratti argutu jira saatima wangeela dubbadhaa jiru kan saatima lallaba kana lallabaa jiru kan akka nama atiyyaan waaqayyo garuu dursee argeera ati garuu yaadaan jirtu itti amani abbaako obboleessa ko amani haleluuyaa wangeelli irraan darbu isuma sana waan ta'eedha battaluma nama fuulli isaa jijjiiramu nama jireenyi isaa jijjiiramu kadhee sagalee dhageera baase sagalee dhageen gara kanatti dhufe waan sagalee dhagee jiruuf immoo waaqayyo immoo sii godha mana kee irratti godha hirkixanyaan dhibbaa eenyutu yoo jette isa dhagaa jirtu nama dhagaa jirtu kallattii makame yuutuubii irraa nama dhagaa jirtu peejii kanarra nama dhagaa jirtu haleluuyaa yuutuub silaamtuu irraa namni dhagaa jirtu battala kanatti waaqayyo gooftaan nama si godhaa nama si jijjiira haleluuyaa gooftaa qabaachuu iyyuu dhiisi waaqayyo gooftaan garuu dursee beeka haleluuyaa amma garuu dubbiin dubbatamu kan humni aangoonis kan isaati waan ta'eedhaaf ilaama jedhan isatu ajaja malee nuu isa ajajuu hin dandeenye dhuguma siin jedha gochuu danda'a maaliif kana goote namni ittiin jedhu siin jiru dursee waaqayyo Saamu'eelitti waan dibuuf ganama akka kaan dhadhaa ijaarsaa sana dibata sana fideedheen fuudheetti naqeetu ati waa'ee harra yaaddoftu miteedheen harroonni galteetteedheen haleluuyaa ati kan ati yaaddoftu waan xixinnoo waanuma xixinnoo ta'u akkamittan jiraadha akkamittin jiraachuu danda'a baajata amma kanaan miidhaa akka kanaan birrishee kanaan jechuu dandeessi sitti nama obboleessa kun namni birrii hin jiraatu
namni hojii jiraata otoo hin taane waaqayyotu nama jiraachisu. Hojii hojjechuunis gaariidha. Baajata qabaachuun gaariidha. Garuu kan nama jiraachisu sirriitti kan nama jiraachisu waaqayyo waaqa tokkoof tokko. Mee qo'ee dhaggeeffatu. Birrii qabaatte yoo jireenya dhabde yoo maal gootu? Yoo waaqayyo si ajjeese yoo maal gootu? Saaxinii keessatti birrii nyaattaa. Waaqayyo mee qabeenyaa hojii kennu barbaade umurii wajjin siif haa kennu. Bara wajjin siif haa kennu. Sii kennu yoo barbaade sitti nama dhaggeeffatu. Balbala sii kennu barbaade kan nagaa qabu. Gaa'ela sii kennu barbaade kan nagaa qabu siif haa kennu boqo. Kan itti gubattu miti. Kan jireenyi itti gubatu miti. Kan itti boqonnaa dhabdu miti. Kan itti jireenya dhabdu osoo hin taane kan waaqayyo jaallatu siif haa kennu. Eelaan seekoopee ka amaaraatiyaa. Eelaan jara keenya waan tokko isinitti himu. Namni iddoo masi argetti si beekuu danda'a. Lamu si argetti si beekuu danda'a. Kan waaqayyoo akkas miti. Akka namni ilaaluuf akka waaqayyoo ilaalutti nama ilaalu waaqayyootu ilaala dhaggeeffatu. Namni mandara si beekutti mandara tuffatamu tokkotti iddoo hojii keetti waan ati har'aaf yeroo dabarfannaadhaan wanta irra jirtuun si beekuu danda'a. Waaqayyo garuu isa mitiin siin jedheemu. Dhuguma siin jedha isaan siin tilmaamu. Iji waaqayyo isa gararraa ilaalaan siin jedheemu. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa gararraa ilaala waaqayyooti. Isa gararraa dursee isa olitti ilaala. Namni iddoon sii kennu wanta inni sii godhu isa san itti dhibeetu gaafa jedhu waa'ee harree yaaddee namatti galteetti. Amma tokkoof tokko waa'ee harree barbaadu otoo hin taane waan asitti ima godhee deemsaa bu'e. Ilaa namichi sun harree barbaachame dargaggeessuma namuma tokko nama taraadha. Namuma safara keessatti beekamu tokko nama maatiin beeku. Maal ijoollee otoo nama cimaa ta'e maaliif harree barbaada? Otoo nama baalisiltaanii tokko ta'e otoo ibara sana Israa'eliin bulchaa jira ta'e akkamitti harree barbaadattanii yaaddu siin? Harreen barbaadu. So maaliif beektu siin? Wanta inni harree barbaadu tokko namuma bakka noormaalii akkuma tiksheema tokkotti ofirradhaa. Kan sadarkaa kana kenneefi kan jiru nama malee waaqayyo miti. Haleelooyi. Maaloo waliif qoodaa kaa maaloo waliif jeer godhaa. Namni dhufa haa dhufu dhuguma siin hin jedhu obboloonni keenya kun haa dhufanii sagalee waaqayyoo haa dhaga'an. Maal qoodaaf hundumti keessa irra jirtan qoodaafi haleelooyya haa dhaga'an sagalee waaqayyoo waan ta'eedha. Namoonni normaalii tokkodhanii waan amaniif namuma akkuma tiksee tokkotti ilaalanii waan jiraniifiti ilaala waan isaan jedhan. Harreetti ergan malee otoo nama cimaa ta'e hin ilan. Haleelooyya. Garuu akka isaa ol mootii ta'us akkanni waan hojjetu akkanni dibamus waaqayyo garuu dursee Saamu'eelitti miraasii hin jedheen. Haleluuya. Suuqii mana namaa hojjettu nuuf hin madaalin abbooko. Waan kan mara jirtu makiina namaa oofta ta'uu danda'a. Kusinaa nama hojjetta ta'uu danda'a. Isaan sin beeku waaqayyoota. Isattiin si beekuun si beeka. Situ isaan of beeka. Iddoo jirtuun situ of beeka. Waaqayyo garuu isa borii keetiin si beeka. Isa guddaa sanaan si beeka. Ilaa jijjiirama mana kee keessa jiruun si beeka waaqayyo ta'ee. Dhimma waan itti buustuun si beeka waaqayyo garuu. Haleluuya. Maasee kootee kabroo sheelarratti kamoreya. Isa ani jedhe miti jedhame waaqayyo kan inni beeku jedha. Isa ati beektuun osoo hin taane isa kan ofii isaatiin si beeka waaqayyotu. Laaselloo taanaatiya. Seexanni haa dhaga'u. Lafati jirtu si kasasa miti hojiitti irra jirtu. Waan ati dhabdee jirtu waan harkaan qabneen kasaa jedhamee amadiin lakki obboleessa koo obboleettii koo isaa miti waaqayyo kan beeku. Waan guddaadhaan si beeku. Kakuu guddaatu sirra jira. Jireenya guddaan sirra jira. Dibat itti naqee gaafa safaratti gad yaadanii. Maal jaran harree gattaneennaan ittimi wanta isin mudate kan immoo ittimi jedhen Saamu'eel sirriitti. Gaafa galu isaan harree argee tiksee waan akkasii beeku. Gaafa achi gadi ba'u Saa'ol irraa jiraachuu jalqabe. Yaqiis minnakkaa ilma kiis maaltu tuqe jedhan. Namoonni beeknu miti. Haleluuya. Akkasiin jedhee afuurri qulqulluu humni waaqayyo battalatti si geeddaruu danda'a. Tarii caalatu boriftaan mucaan kun eessatti hin beeka. Isa kana eessatti hin beeka. Obboleessa koo kan eessatti hin beeka siin jechuu danda'a obboleessa koo obboleetti koo. Humni kan waaqayyootiin siin jedhee mata duree mantanaa jedhu. Battala keessatti saatii kanatti kan nama geeddaruu danda'u. Nama fayyisuu danda'u. Karaa namatti agarsiisuu kan danda'u. Kan waaqayyooti. Haleluuya. Hin gowwoomina jedha macaafni qulqulluu. Hin gowwoomina jedha. Mi kuttun gowwooman tokko sitti hima. Sagalee isaa si ergeera waaqayyo. Battala mammatti jirtu keessatti nama haaraa si godha waaqayyo. Fuula kee geeddar, eenyummaa kee geeddar. Eenyuun yoo jettan
humna isaatiin iddoon ati amma jirtu hin geeddaram mana ati jirtu hin geeddaram hojiin kee hin geeddaram haleluuyaa ayyaanni sirra jiru kun hin geeddaram hin mul'atu waan ajaa'ibsiisa ta'an siin jechaa jira raajiidha qabudhaa siin haleluuyaa maaltu tuqee ilma kee nama ni bu'e mitiidhan ilmi kee samii banamaa ilaaluu jalqabe boom harree barbaacha dhaqee samii banamaa ilaaluu dhaqe haleluuyaa Oksaan abuuraa sinii hin galle taanaan amma sinii galutu cal jedha. Oksaan abuuraa sii galaa jira taanaan garuu amanii hodhu haleluuyaa. Seexanni waan barbaade haa jiru. Diinni waan barbaade namni waan barbaade haa jiru. Naman taatu siinaa dhagaasii duwwaa darbatu arramasii duwwaa darbatu. Garuu isa jecha waaqayyo jedhu duwwaa dhageesse taanaan isatu galmaan sigaa isatu karaa sitti agarsiisan siin jedhe. Elamma abuura kooti maal hin arga beektusi waatu namarra bubu'aa completely namoota geeddaramaa jiran fiizikaalii isaanii namoota geeddaramaa jiran ila ayyaana namoota geeddaramaa jiru abjuun isaanii namoota geeddaramaa jiran namoota mee haleluuyaa namummaa isaaniitti baay'ee waatti dhaga'amaa jiru namoota eegamaa jiran namoota murri waaqayyoo mee dhagna isaanii keessa deemaa jiru tanatti mul'ataa jira maal isaan kun yoo jettan jijjiiramatu irratti dhufaa jira jireenya isaanii irratti jijjiiramatu dhufaa jira keessa isaanii jijjiiramatu dhufaa jira fiizikaalii isaanii irratti jijjiiramatu dhufaa jira ikoonomii isaaniitti irratti jijjiiramatu dhufaa jira mana isaanii irratti jijjiiramatu dhufaa jira tajaajila isaanii irratti jijjiiramatu dhufaa jira hin jedhee nagaa isaanii irratti jijjiiramatu dhufaa jira haleluuyaa Majaso toko pro levara di kamade de velevara levara toko me levara dia haleluuyaa makaselo dabe agoda me kisuma amma kanarra nordafaa kan jirtan namoonni lama dhukkuma hamaa keessa kan jirtan baay'ee sin dhukkubaa jira hafuurri qulqulluun garuu amma isaatii kana ture ganda kana fiteeniti dhukkubni keessa namaadha dhukkubsataa jirtu sagantaa kana milikkita akkasii dadhabaa jirtu gadi ciibtanii dhaggeeffataa jirtu hafuurri qulqulluun garuu ammuma sin keessa diileetti godha utuma sagantaa kana fiteen dhuguma siin jedhama si keessaa bada laakoosee kamaa ammuma galgala kana si keessaa bada dhukkuma kamaa ta'u maal dhukkubsadhu qurisee kan dhabe haa ta'u kam dookteriin dadhabe haa ta'u ilaan akkasiin jedhe kan beekaan dadhabe haa ta'u hin jedhe humni kan waaqayyooti humna waaqayyootiin garuu si keessaa dhamama mana kee keessaa dhamama oo haleluuyaa lakkii qoodiif lakkii namatti haa fayyu qoodiif maaloo qoodiif waliif dabarsa hundumti keessa waliif dabarsa gara gurubbiitti illee haleluuyaa laasoo koppikaa fi amarraashii laarotiyaa haleluuyaa warri asumarraan jirtan gara lallaba kootti dhufun deebiin dura ilakka gootani Yesuus Kiristoos gooftaan booddee isaatiin liinkii kanarraanis yoo gadi galtanii ilaaltan yuutuubii kooti waan baay'ee argachuu dandeessu ergaa yeroo baay'ee argachuu dandeessu lallaba hedduu argachuu dandeessu liinkii kanaan galtanii yuutuubii koo sabskiraayib gochuun dagatiin asiirra kunoo laayifii kana qaxxixaarra darbaa jira waan ta'edha. Haleluuyaa mee jira Yesuus jedha na duukaa maaloo jira Yesuus jedha warrumti jirtan nam tokko lama yoo haa ta'u. Haleluuyaa amma battala kanatti ba'aan kun sirraa bu'e sirraa gangalatee bu'e mana keerraa bu'e sirraa bu'e nama taata haleluuyaa maajaa osoo kopri balaataa baaraatiya haleluuyaa hin dhabda umarraa dhabda jireenya keerraa dhabdaan siin jedhee hin dhabda bakka humni kan eenyuuti mina deebisaa humni kan eenyuuti jedhama jaan kan waaqayyooti haleluuyaa mee kottaa dhaggeeffadha hojii ergama ta'uu kan nasadi fudha yeroo hundumaa kan natee tolu keessa. Gaafa mana sagadaatti ol galaa jiran Phexroosii fi Yohaannis namichi horii inni fudhatu san jijjiirra achiisaan kaa'ame. Garuu birrii hin qabnu, meetii hin qabnu, warqee hin qabnu ittiin jedhan. Garuu isa qabnu sii kennina. Humna maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ka'ee deddeebi'edhaan. Haleluuyaa. Humni nu kenname humna nu kaasuu danda'u. Humna nu fayyisuu danda'u. Humna nu dhaabuu danda'u. Humna karaa nutti agarsiisuu danda'u. Humna danqaraa keenya cabsuu danda'udha obboleessa koo. Obboleettii koo isa kana. Humnichi aangichi isa kana. Haleluuyaa. Akkan jedhe sagaleen gummii sirraa wareersa dhukkubni sirraa wareersaan siin jedhe rakkinichatu sirraa gadhiisee wareeree baqataan siin jedha hin jira maaliif beektaa humni kan waaqayyooti aangoonis kan isaati sittan hima sima dhaggeeffadha haleluuyaa amma booddeerra namoonni amma asirraan otoon dubbadhaa jiru fayyitan kun asirraan dhugaa bu'uun siinaa amma sin gadhiiseera keessumaa sammuu keessa sin gadhiiseera fayyitaniit barreeffamaan dhugaa bu'uun siinaa maaliif beektu sin humnichatu sin argate amma battalatti sin irra hin jiru amantii taanaan siinuu sirra hin jiru siin jedhe kaleessi eengad inni si rakkisaa ture inni mana kee rakkisaa ture inni jireenya kee rakkisaa ture hin jedhe butamee si keessaa badeera
Ila dhukkubni kan kee miti rakkinni kan kee miti kan seexanaati dhukkubni bashita ya seexan ነው እንጂ የእግዚአብሔር ሰው ወይ ደግሞ kan kee miti bakka kan seexanaati gara seexana haadhaku fudhatee adeemu kan kee miti haleluuyaa olaa baaraasii akabaa isan muddee maal kunoo gaafa bee akkas miti kana miti jedhan dhuguma akkas miti garuu isaanitti jijjiiran garuu mana isaanitti jijjiiran garuu jalaa jijjiirame garuu jalaa ba'e garuu harkaa ba'e inni kun eessaree jennaan haleluuyaa ilmuma keessumoo isa miti isuma jedhan isaan booddee mootummaa ta'e isaan booddee namichi kun ulfina argate isaan booddee iddoo isaaf ta'u argate isaan booddee mee hin tajaajile gooftaan isaan booddee raajii dubbate haleluuyaa hin argate haleluuyaa haleluuyaa raakose kappe kofrii lewaara diyaaba eyye dhugaama baay'een keessa dhuguma siniin jedhamu fayyitaniittu sidnii seera amma isin irraa soqqe waan mata laphee keessa hin gadhiise namoonni deemi jirtu fayyitaniittu ammayyuu amanaan jirtan ta'a namoonni isinii dabala dhukkuba kamirraa rakkina kamirraa maqaa Yesuus Kiristoosii waan itti gaa'illi kee fayyuu dadhabe waan itti manni kee fayyuu dadhabe waan itti sammuun kee fayyuu dadhabe irraa bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosiin haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii wallaalchifadhu waan jirtu keessa wallaalchifadhu ba'i maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazariiti ba'i looraa seekoo bilivaaraatiya eelaaboraatiyaa kabaara haleluuyaa humni kan waaqayyooti aangoonis kasaatti jedhamee barreeffamee jira gooftaan Yesuus Kiristoos na eebbisu eebbifama warri karaa zuumii nu hordoftanii hin beekne karaa zuumii sagantaa qabna kamisa akka isaa Itoophiyaatti sa'aatii 3 irraa eegale rilaayivii hordofaa jirtanii isa kana gochuu hin dagatiina liinkii karaa beejii kana jalaa hin argattu beeksisa jiru sagantaa addaa qabannee jirra galgala akka sa'aatii Itoophiyaa 3 irraa eegalle kamisa irraa eegalle qidaamee dabalannee amma sanbata guddaatti sagantaa qopheessinee waan jirruuf karaa zuumii keenya warri hin beekne zuumii keenya galuudhaan hin dagatiina akkasuma kana immoo warri yuutuubii koo sabskraayibiin goone asiin galaati sabskiraayib gochuu hin dagatiina waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu baay'ee eebbifamaa naa jiraadha ulfaadha yeroo gaarii qabaadha sinaa eebbisu sinan jaalladha waaqayyo carraa nuu kenne asumarraan deemnee walaa garraa amantiidhaan hordofaa gooftaan Yesuus Kiristoos sinaa eebbisu eebbifamaa jiraadha siniin jedha baay'ee sin jaalladha ulfaadha waaqayyo sin gargaariira waaqayyoon galateeffadha